Addunyaa keessa jiraannu kana keessatti jabana Roomaa duras jabana Mesopootaamiyaa boodas sababoota garaa garaatiin ilmi abbaa horeeruun aangoo qabachuun biyyis biyya horeeruun daangaa babal'ifachuun kan turedha. Gama biyya keenyaatti yoo deebinu ammoo bara qaroomina Aksuum irraa eegalee haa xiqqaatu haa guddatu foolii waraanaa dhabame hin beeku. Keessattuu mi'aa teessoo yookaan barcuma mootummaatiin wal qabatee ilmi abbaa galaafatee aangoo fudhataa turuun seenaa fagoo miti. Bara 1980 keessa mootummaa darguu yookaan dargii fonqolchuun aangoo kan qabatan dhaabni wayyaanee kan TPLF jechuun of waamu waggoota 4 dura seenaa xuraawaa galmeesse. Onkololeessa 24 bara 2013 obboloota isaanii Izzii Kaabaa irratti balaa tasaa suukanneessaa qalama diimaan katabe. Sababbii walitti gaarreeffannaa mootummaa federaalaatiin walirraa qaban irraa kan ka'e gareen TPLF waraana tasaa akka banan dubbatu. TPLF sosochiiwwan mormii biyya keessaatiin bara 2010 aangoo gadi dhiisee miila isaa gara Maqaleetti qajeelchuun ni yaadatama. Waraanni garee TPLF icciitii garaa jalaatiin obboloota isaa Itiyoophiyaa biroo kan biyyi nagaa ardaan nagaa jedhee akkuma yeroo kamiyyuu wardiyyummaa biyyaa irra jiru marsee itti qophaa'ee ajaja isaa eeggachuu jalqabe. Waraanni TPLF 100 lakkaa'amu milishaa fi waraanni sabaan Tigraay mooraa Izzii Kaabaa keessa jiraatu walitti makamee qindaa'ee namoota keessoo kooti jedhan qindeeffatee erga xumuranii sa'atii wal fakkaataatti haleellaa labsuu eegalan. Gara jabinaa fi haafaya aangoo irraa kan ka'e obboloota isaanii kan maaddii tokko irraa nyaatanii fi kan kakuu waliin raawwatanii daangaa biyya isaanii taa'anii imaanaa biyyaa raawwachaa turanis xinsisa guyyaa tokkootiin galaafatan. Ilaalcha gaafa ani du'e coqorsi hin margin jedhu qabatanii gareen fincila cunqurfamtootaatiin biyyaa baqate miira haalootiin teessoo caffee araaraa yookaan 4 kiilootti deebi'uuf harkuma irraa nyaatan deebisanii nyaatan. Labsii waraanaa kan guyyaa tokko kanaatiin gama lamaaniyyuu lubbuun namootaa dhibbootaan lakkaa'aman darbuun balaa waraanaa tokko jedhee eegale. Rakkoon nageenyaa kaaba Itiyoophiyaa keessattuu naannoo Tigraay labsii gantummaa halkan tokkootiin Allamaaxaa hanga Baadimmeetti, Maqalee hanga Shireetti, Mahonniidhaa hanga Tambeenetti onneen galgala nagaa harrafte ganama shororkiidhaan hirribaa kaate. Raayyaan ittisa biyyaa kan osoo biyyaaf fiiguu fi biyyaaf dhiigu machii teessoo aangootiif ganame kan jalaa du'e awwaalatee kan jalaa madaa'een galatee labsii gantummaa fi shororkummaa biyya isaa irra gahee qolachuuf qoma isaa kennee gara adda waraanaatti garagale. Dhaabni TPLF yookaan wayyaaniin akka bara 1980 keessa teessoo caffee araaraa humnaan harkaan gahate irraa kaasee cubbuu gurri dhagahee ijji imimmaan hin qabanne hojjechaa maqaa misoomaatiin qabeenya biyyattii gootaratti galfachaa ilmaan ayyaa abdiin irra kaahame aramee maatii dhiiga boochisaa waan tureef sodaa haaloo na bahatan jedhuun kaka'ee dhiiga dargaggoota Tigraay lafarra yaasaa aangootti deebi'uuf aggaameedha. Keessattuu sochii fincila roorroo walakkeessa bara 2008 keessa qaanqee qeerroowwan Oromootiin qabsiifameen mogoleen aangoo isaanii hollachuun yaadannoo kaleessa ganamaati. Onkololeessa 24 bara 2013 irraa eegalee harmeen dhiiradeetti garaan ishee dhukkubbii ijji ishee imimmaan roobsu eegale. Guyyaa kanatti seenaan gurraachi kan galmaa'e. Ilmaan haadha tokko garaa tokko keessa waliin dhalatan har'a ibidda baatanii walitti deemuu eegalan. Safuu. Kana kan mirkaneessu dhalattoonni Tigraay kanneen TPLF'n bitaman galgala mooraa Izzii Kaabaa keessatti obboloota isaanii waliin galgala irbaata nyaatanii deebi'anii harkuma irraa nyaatan sanyaachuu isaati.
Waraanni kun TPLF fi mootummaa federaalaa jechuun haa gaggeeffamu malee miidhaan irraa argame garuu akka biyyaattiidha. Labsii birmannaa mootummaan federaalaa dhageessiseen Jigjigaa hanga Jinkaatti, Walloo hanga Wallaggaatti mata duree biyya koof nan duula jedhuun xiqqaa irraa hanga guddaatti dhiiraa fi dubartii osoo hin jenne biyya baraaruuf sosochiin uummanni Itoophiyaa taasise kan yoomiyyuu hin dagatamnedha. Kan danda'u gara adda waraanaatti, kan hin dandeenye garuu galaa qopheessuu irraa hanga warra deeme jajjabeessuutti waltumsaniiru. Bu'aa waraana kanarraa argame maal yoo jenne kisaaraa duubatti hafummaa, wallaalummaa fi hiyyummaadha. Barataan akka hin baranne, qonnaan bulaan akka hin sassaabne, warshaaleen akka hin sochoone ta'ee waggaa 2 booda gaafa lafti bariitu wanti hunduu bakka kaleessaa hin jiru. Naannoo Tigraay irra darbee naannoleen akka Amaaraa fi Affaar rakkoo wal fakkaataa qoodataniiru. Bu'uuraaleen misoomaa barbadaa'eera, manneen barnootaa gubateera, keellaan fayyaas saamameera. Waraana waggaa 2 walitti fufe keessatti qabeenyi biyyattiin hamma qabduun ittiin dhaadattu, hamma qabduun ittiin of horattu, dhadhaa ibidda bu'e daaraa bubbeen fuute ta'eera. Qabeenyi biyyattii sababni waraana kanaatiin dhabde 100% hamma kana jedhamee beekamuu baatus akka ogeeyyiin kaa'anitti garuu birrii Itiyoophiyaan waggoota 3 yookaan walitti aansitee baroota 3 baajata kennituun kan caaludha jedhama. Kun immoo hangam diinagdeen biyyattii akka of duuba deebi'ee fi waggoota meeqaaf akka gufate kan namatti agarsiisudha. Gabaasni akka agarsiisutti lubbuun namaa qaaliin meeshaan hin jijjiiramnee fi gabaadhaa kan hin bitamne qaaliin ilmaan biyyaa miliyoonatti dhiyaatan kan manca'eera. Waraana kanarratti lubbuun namaa 600,000 ol walitti bu'iinsa hiika hin qabne kanaaf irbaata harraagessaa ta'uu caalaa kisaaraan biraa maaltu jira? Akka ragaan baankii addunyaa agarsiisutti biyyoota 10 yeroo ammaa biyya ta'anii addunyaa kana keessa jiraatan akka fakkeenyaatti Vatican City, Tookilaawu, Niiwoo fi kanneen hafan osoo walitti dabalamanii baay'inni uummata isaanii baay'inni uummata keenyaa kan waggaa 2 keessatti dhabne hin ga'u jechuun dubbatama. Kana jechuun Itiyoophiyaan waggaa 2 keessatti baay'inni uummata biyya 10 dhabde jechuudha. Itiyoophiyaan bara moototaa irraa eegaltee hanga guyyaa dhaloota har'aatti waggaa waggaadhaan ilmaan ishee akkuma wareegdetti itti fufteerti. Haati dhiira deette waggaan hunduu boo'icha ta'ee jira. Akka biyyaatti osoo dhaloonni waggaa waggaadhaan aramamuu baatee yoona lakkoofsi biyya keenyaa kan biyya Hindii fi kan biyya Chaayinaa irraa wanti hir'atu hin jiru. Erga waliigaltee Piriitooriyaatii nagahaan bulle ilmi koos nagahaan bule jettee haati dhiiraa hafuura osoo hin baafatin bifa isaa jijjiiratee waraanni biraas dhalate. Ammas harmeen Itiyoophiyaa akkuma kaleessaa boo'aa jirti. Wal ajjeesuun, wal ganuun, wal wareeguun haa ga'u. Nageenyi hunda keenyaaf dhaamsa qaroo miidiyaati. Onkololeessa 24 bara 2017. Harki nagaaf diriire har'as carraa nageenyaa eeggachaa jira.